Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik sheer kooment gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota safuu kutaa ja'affaa boqonnaa tokkoffaa maalummaa amanamummaa yookiin qajeeltowwan amanamummaa akkuma waliin ilaalle har'a immoo boqonnaa lammaffaa seera kabajuu barnoota safuu kutaa ja'affaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa kanaan dura barnoota gosa adda addaa gadaa kutaa tokkoffaa hanga kutaa saddeettaffaa akkasuma herrega fi saayinsii waliigalaa saayinsii walsimataa akkasumallee barnoota biraallee akkan wal of keessatti makate hedduu isaa hojjechaa tureera. Warreen saabskiraayib gochuun na hordofaa turtan guddaa galatoomaa ulfaadha. Warreen hagammaatti saabskiraayib nan goone immoo saabskiraayib gochuudhaan sheer kooment gochuudhaan yaadaaf qeeqa qabdan jalatti naa barreessuu ni dandeessu. Egaa gara barumsa keenyaatti yeroo dabarru barnoota safuu boqonnaa lammaffaa seera kabajuu. Seera kabajuu jechuun egaa maalummaa amanamummaa keessatti ilaalleerra qajeeltowwan amanamummaa qaban hedduu isaanii ilaalleerra har'a immoo seera kabajuu. Safuun jalqaba irratti safuu kan jedhameyyuu yookiin safuuf safeeffannaan aadaa keessatti haala inni ittiin baramee fi bartee aadaaf gara seeraatti kan inni dhufe keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik sheer kooment sabskiraayib gochuu hin dagatina yaadaaf qeeqa qabdan jalatti naaf barreessa. Seera kabajuu jechuun immoo seera yeroo kabajnu safuun akkaataa kamiin ilaala yookiin immoo aadaa keessatti safuu wajjin akkaataa kamittiin waliin madaalamaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa maalummaa seera kabajuu yeroo ilaallu seera kabajuun mataan isaayyuu bu'aadha. Bu'aa maaliiti? Bu'aa safuuti jechuudha. Jalqaba safuudha namni kan inni saalfatu safuu taansee maal saalfata? Seera sodaata jechuudha. Safuun seeraa oli. Safuun seeraa olidha. Seerri safuu gadi. Safuun hawaasa keessatti kan kabajamu kan safeeffatamudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bu'aa seera kabajuun qabu hubachuu fi jalqaba maaltu ilaalama jechuudha. Maalummaa fi barbaachisummaa seera hubachuun barbaachisaa ta'uudha jechuudha. Maaliif nu barbaachisa yookiin immoo maalummaan seeraa maali? Seera kabajuun immoo maaliif barbaachisaa jedhudha jechuudha. Sababni isaa inni tokkoffaan lammiileen maal gochuudha? Lammummaa seeraa osoo hin hubatiin waa'ee seera kabajuu hubachuu waan hin dandeenyeefidha jechuudha. Lammiileen maal hubachuu qabu jechuudha? Maalummaa seeraa. Seerri maalidha? Safuun maalidha? Safuun maal hubachiisa? Seerri maal hubachiisa? Beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gaa maalidha? Seerri dambii ittiin bulmaata naamusa hawaasni yookiin lammiileen biyya tokko keessa jiraatan hundi hordofuu qaban maalidha? Seeradha jechuudha. Seerri maalirraatidha kan inni cabu? Heerarraatidha. Heerri jalqaba hundee waa hunda isaati. Heera sana caccabseetu gara maalitti kutachuudha? Gara seeraatti jechuudha. Seerri dambii ittiin bulmaata hawaasni naannoo tokko keessaa haala qabatama naannoo isaa keessa jiruun kan inni maal godhudha? Kan inni tumatudha jechuudha. Seera jechuun kan kabajamu, kan sodaatamu ta'ee safuu keessatti kan of jalatti hammatudha jechuudha. Safuu erga namni safuu cabsee jennaan eessa dhaqa jechuudha. Erga safuu cabsee gara seeraatti deemaa jechuudha. Seeraan to'atama yookiin immoo seeraan itti gaafatamaa jechuudha. Kanaaf sodaa maalummaa seeraa beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraan dambiiwwan kunneenis immoo maali? Dambiiwwan seerri qabu keessaa inni tokkoffaan lammiileen maala mirgaa fi itti gaafatamummaa isaanii bahaniif isaan gargaaraa jechuudha. Lammiileen mirgaaf dirqaman isaan qaban maali? Mirgi isaan qaban dirqamni isaan qaban isa sana beekuu isaan fayyada jechuudha. Kanaaf lammiileen mirgaaf dirqama isaanii bahan immoo safuu hawaasa isaanii maal godhu kanneen eeganidha jechuudha. Fakkeenyaaf uummata Oromoo biratti maalidha? Safuun dhaabbataadha. Dhaabbataadha jechuun safuun seeraa oli. Safuun safeeffannaa mataasaa qabaataa jechuudha. Safuu jechuun hawaasni tokko jechoota ciggaasisaa ta'an, hanna, soba fi kanneen seera uumamaa cabsan inni sun safuudha jechuudha. Safuun sun immoo seeraaf mirgaa fi dirqama kee akka inni bartus taasisa. Mirgaaf dirqama kee barte jechuun immoo seera beektaa jechuudha. Mirgi koo maalidha? Jiraachuun mirga koodha. Nyaachuun mirga koodha. Dhuguun mirga koodha erga ta'e yookiin hojjetadhee bakka bakka socho'uun mirga koodha erga ta'e mirga lubbuu jiraachuu kan qabaadhee dirqamni koo immoo maalidha? Dirqamni inni qabu immoo safuu hawaasaa eeguu naamusa hawaasni tokko barbaadu raawwachuudha jechuudha. Eega sana raawwannee booddee immoo seerri immoo maal nurraa barbaada? Fakkeenyaaf gibira kaffaluun mirga keenya osoo hin taane dirqama keenyadha jechuudha. Nuti maalidha? Hawaasni waan mootummaan nurraa barbaadu argachuudha. Mirga nuti qabnu hospitaala tajaajilamuu argachuu, waajjira poolisiitti tajaajilamuu argachuu, waajjira gandaatti tajaajilamuu argachuu. Inni sun mirga keenyadha jechuudha. Bishaan dhugaatii argachuu mirga keenya. Dirqamni keenya garuu immoo maalidha? Mootummaan sana yoo nuu dhiyeesse, daandii yoo nuu dhiyeesse, konkolaataa yoo nuu dhiyeesse, nuti immoo mirga konkolaataan sun akka nuu dhiyaatuuf kaffaltii kaffaluu barbaachisaan mirga keenyaa fi dirqama keenya eeguudha jechuudha. Kanaaf inni kan biraan egaa safuu yookiin seera keessatti dhaabbataadha. Kana jechuun safuun hawaasa kan hin jijjiiramne ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbataadha gaafa jedhamu hawaasa tokko keessatti safuuf safeeffannaan dhaabbataadha yookiin beekamaadha jechuudha.
hatuun hawaasa keessatti ciggaa isaa erga ta'ee dhaabbataadha kun. Hattee jennaan safuu cabsiteetta seeraan itti gaafatamta jechuudha. Kanaaf dhaabbataadha jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha safuun. Wal fakkaatummaadha. Wal fakkaatummaadha yookiin immoo wal fakkaataadha. Hawaasa hunda birattiyyuu wanti hanni saba kan birattiyyuu safuun safuudha. Hanni hannadha. Nama yakkisiisaa jechuudha. Sobuunis yakkadha nama yakkisiisaa jechuudha. Inni sun kanaaf wal fakkaata. Kana jechuun safuun hawaasa hundaan kan hojiirra ooluu fi namni kamiyyuu yoo safuu hawaasa kana cabse kan itti maal ta'udha? Itti gaafatamudha jechuudha. Mirga isaa isa sarbisiisudha jechuudha. Kanaaf safuu hawaasa kabajuun qophiif kutannoo hawaasni qabu kan argisiisudha jechuudha. Qophii jechuun kutannoo waan tokkoof seera kabachiisuudhaaf yookiin immoo safuun akka hin cabneef gara seeraatti akka hin deemamne otoo seera bira hin ga'iin safuu sana eegsisaa jechuudha. Kanaaf hawaasni immoo kan raawwatu kamiyyuu haala safuu hawaasa hin cabsineen ta'uu akka qabudha jechuudha. Haala kanaan safuu kan hawaasni hundi waliigalteedhaan hojiirra oolchanii fi kanneen hojiirra hin oolchine immoo akka tumsa yookiin safuutti kan itti maal ta'an itti adabamanidha jechuudha. Namni nama yakke yookiin nama sobe yookiin dubara gudeede haala hawaasa keessatti seera aladha jechuudha. Mirga dubaraa tokko sarbeera taanaan yookiin haadha manaa isaa reebeera taanaan safuu cabseera jechuudha. Safuu sana cabsuu isaatti immoo maal ta'a? Safuudhaan adabamaa jechuudha. Safuu dubartummaa miidheera taanaan jechuudha. Akkasuma dhiira akka isaallee yoo rukuttaa barbaachisne yookiin immoo haloo isaa yoo miidhe adabbiin safuu sana cabseetti murtaa'a jechuudha. Namni dhokatee nama rukute, namni dhokatee horii namaa rukute, namni dhokatee midhaan namaa hate inni sun maalidha? Safuudha jechuudha. Safuun sun immoo maalidha? Seeraa olii jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhokatee yakka hojjete seerri isaan argu. Seerri isaan argine namni isaan argine taanaan eenyutu isa arge jechuudha. Safuutu isa arge jechuudha. Safuu sana jalaa waan bahuu hin dandeenyee fi yakka sanarraa of eeggataa jechuudha. Adabbiin sun itti hin dhufin jechuudha. Safuu hawaasaa beekuu fi kabajuun dirqama ammoo hawaasa hundaati. Hawaasni safuu ofii kabaju safuusaa irratti hundaa'uudhaan maal gochuu akka qabuu fi maal gochuu akka hin qabne illee argisiisuudhaaf yaadame akka ta'e illee ni hubatamaa jechuudha. Kanaaf safuun hawaasa keessattii fi seera kabajuu safuu wajjin walitti hidhatee jira jechuudha. Hawaasni tokko afaan amantii yookiin immoo aadaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Amantii gosa adda addaa qabaachuu danda'a. Garuu safuun isaa tokkichadha. Amantii adda addaa qabaate safuun inni kabaju immoo tokkichadha. Aadaa inni qabaatu adda addadha. Garuu safuun bakka hundatti iyyuu tokkodha jechuudha. Inni tokko aadaa kan biraa qaba. Inni tokko aadaa boochaa adda biraa qaba. Inni tokko aadaa gammachuu karaa biraa qaba. Haala aadaa cidhaa fuudhaa fi heerumaa adda biraa qaba. Garuu safuun inni eeguu qabu immoo wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Kaayyoo haala maatii isaanii yookiin fedhii isaaniitiin ta'uu mala. Yeroo tokko tokko fedhiin keenya immoo fedhii maaliif namoota biroo wajjin wal gituu dhabuurraa kan ka'e immoo wal dhabdee uumamuu danda'a jechuudha. Safuu sana keessa cabsinaa jechuudha. Inni sunis immoo kabajuu garuu wal dhabdee kana karaa nagaa ta'een furama itti kennuun immoo yookiin immoo furmaatatti laachuun immoo dirqama hawaasaati jechuudha. Nagaan hawaasaa aangoo mootummaa qofaan eegamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf safuun itti ni eegaa jechuudha. Safuuf hawaasni walii galee mirgaaf dirqama isaa baheennaan safuun ni eegama, seerri ni kabajama jechuudha. Kanaaf haala kanaan seera kabajuun barbaachisummaa safuu keessatti illee gahee guddaa ni taphata jechuudha. Inni kabiraanii barbaachisummaa seera kabajuuti. Seera kabajuun immoo maaliif barbaachisa? Erga maalummaa seeraa barree mirgaaf dirqama keenya erga barree barbaachisummaan isaa immoo maaliif? Maaliif seera kabajuun nu barbaachisa? Seera kabajuun maaliif kan inni barbaachisu tokkoffaan seera kabajuun bilisummaatti fayyadamuudhaafidha. Bilisummaatti jechuun mirga keenya beeknee akka itti fayyadamnu dirqama keenya akka baanu jechuudha kan inni fayyadu. Seera kabajuun lammiilee bilisummaa isaanii guutummaa guutuutti akka itti fayyadaman isaan gargaara. Bilisummaan mirga namni jireenya sirrii jedhee amanu tokko jiraachuu qabu bilisummaa mirga isaati jechuudha. Namni kamiyyuu miseensa dhaabbata amantii hojii barbaade hojjechuu yookiin immoo dhaabbata siyaasa barbaade keessatti hirmaachuu namni kamiyyuu mirgoota akka kana sarbuuf mirga hin qabu jechuudha. Sababni isaa amantii barbaade hordofuu danda'a. Musliima ta'uu danda'a. Kiristaana Ortodoksii ta'uu danda'a. Pirootestaantii ta'uu danda'a. Waaqeffataa ta'uu danda'a. Warreen amantaa kabiraallee ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma dhaabbata siyaasaa mormituu adda addaa keessa illee galuu danda'a jechuudha. Inni sun maal isaati mirga bilisummaa dhuunfaa isaati jechuudha. Kanaaf seera barbaachisummaa kabajuun yookiin immoo barbaachisummaan seera kabajuu keenya kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni kabiraanii maaliif nu fayyada? Kana jechuun immoo gochi namni kamiyyuu raawwatu jireenya dhala namaa irratti miidhaa geessuu akka hin qabne mirkaneeffachuu qaba jechuudha. Dhaabbata amantii tokko gaggeessee mirga koo dhalee amantaa kabiraa dhiibuu hin qabu. Siyaasa dhaabbata tokko keessa galee siyaasa dhaabbanni biraa hordofu immoo miidhuu hin qabu. Karaa mirgaaf dirqamni isatti laatamin raawwachuu qaba jechuudha. Karaa safuun cabsineen, karaa sammiin kan saba biraas hin miine jechuudha. Akkasuma aadaa keessatti illee kan isa barbaachisudha jechuudha. Inni lammaffaan nagaa kabachiisuudhaafidha. Seera beekuun nagaa kabachiisuuf. Seeraa ala akka nuti akka barbaanne hin jiraanne yookiin immoo waan barbaanne nama qaama biraa irratti dhimma biraa irratti hin baaneef nu daangessaa jechuudha. Nagaa kabachiisuudhaaf naannoo keenya eeguudhaaf dirqama qabaannaa jechuudha. Hawaasni nageenya mirkaneessuuf seera kabajuun barbaachisaa. Nageenyi hin jiru yoo ta'e
hojii kamiyyuu hojjechuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf mana barumsaa deemuu, hiriyoota waliin taphachuu fi kan kana fakkaatan nageenyi yoo jiraate malee fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf nageenya akka kabajamu nagaadhaan baanee kan galluu fi seera kabajuu beekuun yookiin immoo seera barbaachisummaa seeraa beekuun kanaaf nu barbaachisaa jechuudha. Inni sadaffaan qoodinsa qabeenya haqa qabeessa ta'e Itoophiyaa guddachuuf biyya carraa guddaa qabdudha. Garuu qabeenya qabna jennee ittiin hojjennu taanaan qoodamisi sun faayidaa hin qabaatu jechuudha. Kanaaf akkasuma biyya qabeenya uumamaa hedduu qilleensa mijataa hedduu qabdu akka bineensota biyyattii keessatti qofa argamanitti illee faayidaa qabaatu qabdi jechuudha. Inni sun mirga keenyadha jechuudha. Bakka sana deemnee daawwachuun, kunuunsuun, qaama miidhaa jiru, qaama balleessaa jiru, qaama bosona ciraa jiru, qaama bineensota ajjeesaa jiru dhiisnee gaafachuun maalidha? Mirga seera. Seeraa nuti qabnu yookiin immoo barbaachisummaa seeraa beekuu keenyaati jechuudha. Kanaaf hunda caalaa immoo maal Itoophiyaan dargaggoota miliyoona lakkaa'aman kanneen dandeettii hojii guddaa hojjechuu danda'an illee qabdudha jechuudha. Kanaaf qoodamsi qabeenya haqa qabeessa ta'e illee kanaafidha jechuudha. Qabeenyi kun immoo maalidha? Tokkoffaa waajjirri fayyaa jiraachuu yookiin hospitaala ta'uu danda'a, xeenaa xaabiyaa ta'uu danda'a, waajjiroonni yookiin immoo waajjira fayyaa xeenaa killaasa jedhan yookiin xeenaa xaabiyaa isa jennu jechuudha. Waajjira naannoo keenya buufata fayyaa naannoo keenya xixiqqoo ta'anillee dirqama jiraachuu qabu. Sun immoo maaltu jiraachisa? Qoodamisa qabeenya haqa qabeessaadha jechuudha. Gubbaarraa gaga jalaatti kan diriiru walqixxeedhaan manni barnootaa walqixxummaadhaan bakkeen hundatti argamu. Daandiin bakka mijataa ta'etti hundatti argamu. Ibsaa inni argamu inni sun maalidha? Qoodamisa qabeenyaati jechuudha. Inni kan biraan birmadummaa biyya mirkaneessuuti. Lammiileen seera biyya isaanii kabajuun birmadummaa biyya mirkaneessuu akka ta'e ni hubatu jechuudha. Waan ta'eefis immoo birmadummaa biyyaa lammiilee biyyattii ofii bulchuun aangoo kan qabatan illee agarsiisuudhaaf illee fayyada jechuudha. Birmadummaa biyyaa mallattoo bilisummaa biyyattii yoo rakkoon biyyattii irra dhufe hawaasni kamiyyuu maal dirmachuu fi qabu jechuun mirga seera beekuu keenyaati jechuudha. Biyya koodhaaf jennee kan dhaabbachuu dandeenyu. Fedhii lammiilee eegsisuu seera kabajuu karaa waan fedhan ittiin mirkaneeffatan. Fedhii lammiilee eegsisuun immoo tokkoffaa garuma gajalaa irraatti inni qoodamisa qabeenyaa keessatti fedhii lammiilee eegsisuun tokkoffaa daandii mijataa argachuu, konkolaataan akka bakka adda addaatti hawaasa tajaajilu gochuu, buufanni fayyaa naannoo keenya jiraachuu, manni barnootaa jiraachuu, buufanni eegumsa seeraa jiraachuun inni sun maalla fedhii lammiilee eegsisuudhaaf wantoota gargaaranidha jechuudha. Warreen kun warreen barbaachisummaa seera beekuu keenyaa kan nu gargaaranidha jechuudha. Inni kabiraan amaloota nama seera kabajuuti. Namni seera kabaju tokko yookiin namni safuu beekee safuudhaan jiraatu safuu eegee seera kabachiisu amaloota akkamii qaba isa jedhudha jechuudha. Inni tokkoffaa lammiilee seera kabajan seerri kan hojiirra oolu fedhii dhuunfaa lammiilee eeguuf akka ta'e waan beekamaniifidha jechuudha. Fedhii dhuunfaa keenya garaagara yoo ta'eyyuu garuu akkaataa fedhii waliigalaa keenyaa hubachuutiin kan waliigalaa keenyaa yoo jiraachisne kan dhuunfaa keenyaa immoo akkaataa dhuunfaa keenyaatti waliif dandeenya jiraannaa jechuudha. Malee fedhii dhuunfaa namni tokko nama biraarratti akka hin feeneef illee ni gargaara jechuudha. Namni amaloota seeraa kabajuu yookiin immoo seera kabajuu qabus amaloota nama dhuunfaas ni jaallata ni kabajaafi. Ni hordofa yookiin immoo amala isaanii fudhataa osoo hin taane ni kabajaa fi isaanis immoo amala isaanii ni kabajuuf jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin waliin jiraachuun illee danda'ama jechuudha. Inni kan biraan egaa achi keessatti lammiilee seera kabajan seerri yeroo hunda bakka hundatti kan kabajamu ta'uusaa waan hubataniifidha jechuudha. Seerri bakka kamittiyyuu halkanis haa ta'u guyyaa sa'aatii 24 guutuu kan kabajamudha jechuudha. Kan biraan lammiileen seera kabajan daangaa mirgaa fi dirqama isaanii adda baasanii beeku. Mirgi isaanii maalidha? Mirgi isaan qabaachuu qaban bakkaa bakkatti socho'uu, amantii barbaadan hordofuu, nyaachuu, dhuguu, uffachuu, jiraachuu mirga isaaniiti. Mana dhuunfaa isaanii horachuu, qabeenya dhuunfaa horachuu mirga dhuunfaa isaaniiti. Mirgi isaan hojjechuu qaban immoo mootummaan akka gibira kaffalchiisa taanaan gibira kaffaluu, waan hawaasni naannoo isaa sun eeguu wajjin qulqullina naannoo eeguu, bineensota kunuunsuu, naannoon sun biqiloota dhaabuun mirgaaf dirqama hawaasa sanaati jechuudha. Kanaaf mirgaaf dirqama hawaasaa illee beekee jiraachuudhaaf isa fayyada jechuudha. Inni kan biraan seera kabajuun daangaa biyyi yeroo isheen sarbamtu yookiin qaama biraatiin yoo isheen sarbamte loltuu ta'ee tajaajiluun illee mirga isaa yoo ta'u taane dirqama isaati jechuudha. Maaliif hawaasni daangaan biyya isaa yoo sarbamte innis waliin sarbama waan ta'eef lafti sarbame jechuun hawaasa sarbama waan ta'eef jechuudha. Kun mirgaa fi dirqama keenya beekuudhaaf nu fayyada jechuudha. Seera wallaaluun adabbii jalaa bilisa akka nama hin baafne illee beekuu. Seera wallaallee seera hin beekan inni yoo seera kana cabsine seera akkuma wallaalummaa keenyatti maal godha jechuudha nu adabaa jechuudha. Malee ani seera hin beekne seera cabsuunis seera jalaa nama nu oolchuu waan ta'eef jechuudha. Namni osoo hin beekin seera cabse akkuma nama osoo hin beeku seera cabseetti adabama. Kanaafuu seera beekuuf hojiirra oolchuun dirqama miseensa hawaasa hundaati jechuudha. Gama biraatiin seera kabajuun fedhii uummataa kabajuudha jechuudha. Seera kabaja jechuun fedhii uummataa kabajna jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin nu fayyada jechuudha. Dabalataan seera biyya ofii kabajuun biyya guddatti dhugoomsuuf akka fayyadullee waan beekaniif lammiileen seera biyyattiif bitamanii jiraatan illee taasisaa jechuudha. Inni kan biraa miidhaa sababa seera kabajuu dhabuun dhufu.
Namni tokko seera hin kabaju taanaan tokkoffaa balaa hin eegamne geessisuu danda'a. Balaa biyya miidhuu geessisuu danda'a. Balaa hawaasa naannoo isaa miidhuu danda'a. Balaa maatii illee miidhuu danda'u geessisuu danda'a jechuudha. Akkasuma balaa dhuunfaa isaarrallee geessisuu danda'a jechuudha. Maaltu miidhaa seera kabajuu dhabuun. Seera kabaju taanaan konkolaataa jala dhaabatee yoo rukutame namicha abbaa konkolaataas miidhee ofiis miidhaa jechuudha. Akkasuma hawaasa hedduu immoo miidhuu danda'a. Namoota konkolaataa sana keessa jiran maal gochuu danda'a? Karaarraa kaachisee akka isaan miidhaman illee taasisuu danda'a jechuudha. Namni seera hin beekne kanaaf balaadha jechuudha. Akkasuma bosonatti yoo abidda qabsiise hawaasa deebi'ee gubuu danda'a. Mana qabeenya hawaasaallee gubuu danda'a. Mana hawaasaa gubuu danda'a jechuudha. Kanaaf seera beekuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin walii fedhii ofii kabajuu, fedhii namootaallee eeguudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Nagaan dhabamuun immoo maal fida? Nagaan dhabamuun maal fiduu danda'a yookiin immoo seerota tokko tokko keessatti egaa nagaan yoo dhibe maaltu dhufuu danda'a sababoota sana keessatti jechuudha. Sababoota nagaa yookiin immoo seera kabajuu dhabuu keenyaan inni tokkoffaan nagaa dhiba. Nagaan dhibe jechuun baanee galuudhaaf maal taana inni rakkannaa jechuudha. Nagaan dhabuun hawaasa keessaa wal dhabdeen adda addaa jiraachuu argisiisa jechuudha. Nagaan bu'aa seera kabajuuti. Fakkeenyas immoo fudhateera jechuudha. Boonsaaf caaltuudhaan fudhateera. Isa bal'inaan dubbisuu dandeessu tokkoffaan nagaa dhabuu hawaasni naannooti. Waliigaltee dhabuu, sarbamuu mirga namoomaa, mirga lubbuun jiraachuu keenyallee sarbaa jechuudha. Nagaan hin jiru taanaan mirga lubbuun jiraachuu keenyallee sarbuu danda'a, nama ajjeesuu danda'a. Namni wal akka inni wal ajjeessu qabeenya waliillee gubuu taasisuu danda'a jechuudha. Lubbuun jiraachuunis ta'e bilisummaan socho'uun hin danda'amu jechuudha. Maaltu hin jiru taanaan seera kabajuun hin jiru taanaan sarbamuu mirga namoomaa fida waan ta'eef. Qabeenya horachuun akka rakkisaa ta'a. Akkasuma olaantummaa seeraa waan hin jirreef namni wal qixa hin keessumsiifamu jechuudha. Namni abbaa humnaa yookiin abbaan garee qabu warreen bicuu ta'anii miidhuu danda'a jechuudha. Kunis namoonni humna hin qabne akka miidhaman taasisa. Kanaafuu seerri waan hin kabajamneef jireenyi ilma namaa sodaa fi jeequmsaan kan guutame ta'a jechuudha. Fakkeenya biyyoota akka Sooriyaa fa'aa yeroo isaan qabeenya isaanii wal jala mancaasantu jira waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraa maal fida? Malaammaltummaa babal'isa. Seerri hin kabajamu taanaan. Malaammaltummaan amala badaadha. Amanummaa dhabuurraa madduudha. Namoonni malaammaltummaa raawwatan beekumsa isaanii tajaajila uummataaf osoo hin taane faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolchuurraa kan ka'e. Malaammaltummaan karaalee adda addaatiin raawwatamuu danda'a. Isaan keessaa inni tokkoffaa loogiidha. Loogii jechuun nama sadii wal bukkee dhaabanii nama tokkoof looguu. Inni sun malaammaltummaadha. Kun immoo gochaa aangootti fayyadamuun hiriyoota yookiin miseensota maatii faayidaa isaaniif hin malle kennuudha jechuudha. Loogii hojjechuudha jechuudha. Matta'aa kennuu gocha maallaqaaf qabeenya biroo kennuudhaan faayidaa hin malle argachuuti. Kunis matta'aa kennuunis qarshii laatanii akkaataa loogii miti. Loogiin gara dhuunfaa ofii maatii ofii ta'uu danda'a. Hiriyaa ofii looganii hojjechuudha. Matta'aa kennuun garuu namni tokko waan isaaf hin malle argachuuf jecha kan inni waa laatudha jechuudha. Waliin dhahuu. Waliin dhahuun immoo ragaa sirrii hin taane maal godhe fakkeessanii dhiyeessuudhaan faayidaa malee argachuudhaaf namoota yaalan ragaa waliin dhahuutiin immoo jechuudha. Inni kan biraan baala sammuu namaa doochu. Baala sammuu namaa doochu warreen akka ashiishii yookiin immoo warreen balaa geessuu danda'an jedhamanii isaan kanallee fayyadamaa jechuudha namni seera hin qabne. Araada baala sammuu namaa doochuun qabamuun dhukkuba qaamaa fi sammuurraallee miidhaa geessanii fi nama saaxila. Balaa sammuu namaa doochaa keessa alkoolii dhuguu, jimaa qamuu, tamboo tuutuu akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti namoonni carraa isaan baalota sammuu namaa doochan kanaaf saaxilaman immoo maal gochuudha? Seera kabajuun dhibee alseerummaa yommuu babal'atudha jechuudha. Alkoolii haala barbaachisaa hin taaneen dhuguu, jimaa qamuu yookiin caatii qamuu isa jedhan, tamboo tuutuu. Warri kun haala malee yoo hawaasa keessatti babal'atanii seera alummaa ta'a jechuudha. Seera alummaan sun immoo maal godha? Seerri akka inni kabajamnee fi akka hawaasni kanaan miidhamu miidhaa irra gahu taasisaa jechuudha. Daa'imman seeraan ala daddabarsuudha. Daa'imman seeraan ala daddabarsuu jechuun maatii jalaa hatanii qaama hin beekamnetti gurguruu yookiin immoo daldala seeraan alaa gaggeessuudha jechuudha. Akka dhiibbaa humna ijoollee fayyadamuudha, daa'ima fayyadamuudha jechuudha. Inni sunis hojii humna isaaniitii oli dirqamaan akka hojjetaniif wal quunnamtii saalaan barbaachisanii akka isaan saaxilamaniif isaan taasisaa jechuudha. Daa'imman sababoota garaagaraatiin rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'u. Inni jalqabaa immoo maatiin daa'immanii faayidaaf jecha maallaqa fudhatanii maal gochuudha? Dabarsaaf saaxiluu danda'u. Maatiin ijoollee isaanii deebisanii gurgurachuudhaaf jechuudha. Inni biroon immoo namoonni si barsiifna jechuun waadaa sobaa seenanii fi maal gochuudha? Dogoggorsuun seeraan alatti fayyadamanii humna isaanii haala hin taaneen itti fayyadamuu, xiinsammuu miira daa'immanii miidhuu, ulfaata yookiin immoo miidhaa ulfaata waan isaan hin dandeenye wayii irraan geessuu warreen kun rakkoo daa'immanii geessaa jechuudha. Inni kan biraan gibira dhoksuudha. Gibira dhoksuun gocha aadu malee galii mootummaa walitti qabamuu qabu seeraan ala kaffaluu dhiisuudha jechuudha. Yaaluu taasisuudha. Inni kun seera gocha badisaati jechuudha. Gochi kunis immoo karaa namoota dhuunfaa dhaabbilee daldala adda addaa fi kaampaanota gurguddootiin maal ta'u raawwatamuu danda'u jechuudha. Karaalee gibira dhoksuun ittiin raawwatamu keessaa inni tokko sanadoota sobaa dhiyeessuu kan galiin ittiin kaffalamne galiin qabu dhiyeessuu
galii dhaabbilee daldala irraa argamu maal gochuudha gadi xiqqeessanii gabaasuu kan kana fakkaatan maal jechuudha gibira dhoksuu inni sunis balaa seera kabajuu dhabuun yookiin immoo miidhaa sababoota seera kabajuu wallaaluun fidu keessa isaan tokkodha jechuudha. Inni kan biraanii gibira dhoksuun gochaa aada malee lagatamuu fi jibbamuu qabu keessaa isa tokkodha jechuudha. Sababni isaa immoo gibirri yoo mootummaaf kafalame malee mootummaan hojjetaa mootummaa mataa isaatti deebisee waan kafaluu qabaatu, daandii waan ittiin hojjechiisuu qabaatu, waajjira barnootaa, waajjira mana barumsaa ittiin ijaaruu qabaatu, bishaan burqaawwan bishaanii uummataaf kan ittiin baasuu qabaatu, akkasuma hospitaala adda addaa kan ittiin ijaarsuu qabaatu jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan isaa kanadha jechuudha. Inni kan biraan bilisummaa dhabuudha. Lammiileen seera kabajuu jireenya isaanii akka fedha isaaniitti jiraachuu fi bilisummaa qaban ni mulqa jechuudha. Namoonni akkasii immoo maal amantii isaanii gaggeeffachuuf aadaa isaanii beeksifachuuf biyya isaanii keessa bakka fedhan jiraachuu fi bilisummaa guutuu akka qabaatan isaan taasisaa jechuudha. Seera alummaa yoo bahee jechuudha. Kanaaf seera yoo qabaate garuu bakka bakkatti socho'anii jiraachuudhaaf illee isaan gargaara jechuudha. Dhabamuu haqaa. Hawaasa tokko keessatti namoonni dhuunfaan waliigaluu dhiisuu danda'u. Wal dhabdeen akkasii yommuu uumamu hawaasni seera kabaju karaa ittiin maal gochuudha rakkoolee kana furu ni qabaata jechuudha. Seerri hawaasni maal raawwachuu akka qabuu fi hin qabne kan argisiisudha waan ta'eef karaa sanaatiin illee dhabamuu haqaa bakka itti deebisuuf illee ni gargaara jechuudha. Inni guddaan egaa seerota sana keessatti maal jedha karaa biraatti hawaasni seera hin qabne immoo karaa ittiin balleessaa isaatiif nama adabu hin qabu jechuudha. Akka hoogganaa biyya Hindii yookiin durii Mahatma Gaandii keessatti maal jedha namni iji isaaf jechi jedhu addunyaa jaamummaa jalatti hambisee jedhu yaada kanaaf nuuf dhugoomsaa jechuudha. Yookiin maal jechuudha namni ija jaamsee iji isaa haa badu jedhee seera kana tumee ture jechuudha. Inni sun maalidha dogoggoradha jechuudha. Namni iji isaa jaame iji namaa jaamse iji isaa jaamu argame namni hundiyyuu maal ta'uudha jechuudha. Jaamaa ta'e dhumuu isaati jechuudha. Kanaaf seerota sanaa osoo hin taane seera barbaachisaa ta'e seera murteessaa ta'een akka isaan adabamanii akka isaan safuudhaan taa'anii jalqabuma ija waliin hin jaamsine wal eegan taasisaa jechuudha. Kana fakkaataa safuun boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaa kana fakkaataa kan torbee darbee boqonnaa tokkoffaa keessatti maalummaa amanamummaa kan jedhu waliin ilaalle har'ammoo seera kabajuu boqonnaa lammaffaa safuu kutaa ja'affaa kan waliin ilaalle ta'a jechuudha. Inni dhumaa cuunfaa boqonnichaa gaafa waliin ilaallu hawaasni seera kabaju tokko seera biyya isaaniif abboomamuuf fedhii qabu hawaasa keessatti nagaa fiduuf seera kabajuu waan bu'uuraati. Waliin jireenya tokkoon tokko miseensa hawaasaatiif nagaa murteessaadha. Nagaan kan mirkanaa'u mootummaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa lammiilee hundaan gaafata. Jiraachuu seera lammiilee illee lubbuu bilisummaa qabeenya isaanii akka eegan isaan taasisa. Warreen kun warreen qajeeltowwan seera kabajuu jechuudha. Birmadummaa jechuun walabummaa guutuu biyyi tokko qabdu birmadummaa jennaani. Lammii seera kabaju jechuun immoo lammii seera biyyaatiif bitama. Qoqqoodinsa qabeenyaa akka qabeessaa qabeenya biyyatti lammiilee hundaaf bifa wal fakkaatuun qooduu. Malaammaltummaa jechuun aangoo seeraan ala fayyadamuu. Daddabarsa daa'immanii seeraan ala ijoollee seeraan ala iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti geessuu yookiin maatii isaanii ala baasanii joorsuun inni kan haala adda addaatiin ibsamuu kan danda'an ta'ee ni mul'ata jechuudha. Inni kabiraa gaaffilee keessa deebii boqonnichaati. Qajeelfama tokko keessatti hima yaada sirrii qabuuf dhugaa kan hin taane yaada sirrii hin qabneef soba jedhiitti deebiseera. Egaa isaan keessatti qophaa'ummaa fi kutannoon lammiileen seera biyya isaanii kabajuuf qaban seera kabajuu jedhama. Inni kun maalidha? Dhugaadha jechuudha. Sababni isaa qophaa'uudha taanaan namni tokko maal ta'e jechuudha. Seera kabajeera. Seera kabajeera taanaan immoo biyya isaaf maalidha? Amanamaadha jechuudha. Biyya isaaf amanamaadha taanaan immoo hawaasni waan hawaasni isaa barbaadu yookiin immoo waan biyyi isaa barbaaduuf qophaa'ee taa'ee eeggachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maalidha? Deebiin keenya dhugaa ta'a jechuudha. Deebiin tokkoffaan dhugaadha jechuudha. Inni lammaffaan nagaan hawaasaa mootummaa qofaan eegamuu danda'aadha. Lammiileen kamiyyuu nagaa buusuuf gahee isaa yoo baatu ta'e hawaasni yookiin mootummaan qofti gahee kana bahachuu hin danda'u. Kanaaf deebiin keenya maalidha? Sobadha jechuudha. Hawaasa hundaan eegama malee mootummaa qofaan eegamuu hin danda'u. Mootummaa jechuun jalqabni isaayyuu hawaasa jechuudha waan ta'eef jechuudha. Sadaffaan lammiileen seera kabaju tokko daangaa mirgaaf itti gaafatamummaa isaa beekuuf dirqama akka qabu ni hubata. Kunillee maalidha? Dhugaadha jechuudha. Mirgaaf dirqama keenya akka nuti beennuuf nu gargaara jechuudha seerri. Arfaffaan seera kabajuu dhabuun namoonni bu'aa gaarii akka argatan taasisaadha. Kun maalidha jechuudha? Sobadha. Seera kabajuu dhabuun namoonni bu'aa gaarii akka hin arganne isaan taasisa malee bu'aa gaarii akka argatan hin taasisu. Seera kabajuu dhabuun maal? Tokkoffaan loogii, matta'aa kennuu, malaammaltummaa, seera cabsuu inni sun hin baay'ata jechuudha. Kanaaf deebiinsaa soba ta'a jechuudha.
Inni shanaffaa qoodinsi qabeenyaa haqa qabeessa ta'e kaayyoowwan seera kabajuu keessatti ni raawwataadha. Ishee kanaafi seera kabajuu keessatti egaa inni tokkoffaan maalidha? Namni kamiyyuu mirgaaf dirqama isaa qabaata. Mirgaaf dirqama isaa keessatti immoo seera inni kabajuu qabuu fi kabajuu hin qabne ni jiru jechuudha. Seera kabajuu kan inni qabuu fi kan inni hin qabne keessatti immoo inni tokkoffaan maalidha? Lammii kamiyyuu mirgaaf dirqama isaa erga bahatee qoodansi qabeenyaa haqa qabeessa ta'e kaayyoowwan seera kabajuu keessaa isa tokkodha waan ta'eef kaayyoowwan seera kabajuu keessaa inni tokkoffaan inni dhugaa inni sirrii ta'e maalidha? Namni kamiyyuu mirgi isaa kabajameefii jennaan dirqama seera kabajuu ni qabaa jechuudha. Hospitaalli naannoo isaatti dhaabbateefii jennaan bishaan dhugaatii argatee jennaan daandii mijataa argatee jennaan ibsaa argatee jennaan tajaajila teelee argatee jennaan hawaasni seera eeguudhaaf ofiisaadhaan maalidha jechuudha qophaa'aadha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maalidha? Dhugaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu kan nu dandeessudha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya gubbaatti hundi isaa ilaalleerra jechuudha. Inni kan biraan gaa itti aansee jiru filannoodha. Gaaffii filannoo yookiin immoo qubee sirrii ta'e filadhuudha. Gaaffii qubee sirrii ta'e filadhuu keessatti immoo tokkoffaa irratti maal jedha? Amala seera biyya tokkoo kan hin taane kamiidha? Dhaabbataa haqa dhabuu jijjiiramuudha. Kan amala seera biyya tokkoo kan hin taane kamidha? Seerri jijjiiramuu danda'a. Safuun garuu jijjiiramuu hin danda'u. Seeronni hedduun isaanii maalidha? Safuun dhaabbataadha. Haqa dhabuu. Haqa dhabuun garuu dhaabbataa miti. Seera biyya tokkoo miti jechuudha. Haqni akka jiraatuuf seera kabajuutu barbaachisaadha malee seera kabajuu dhabuun seeraaf murteessaa miti jechuudha. Kanaaf deebii keenya keessattis deebiin keenya isa kamidha jechuudha. Deebii keenya hin taane isa baarra jiru ta'a jechuudha. Baarra kan jiru deebii sirrii hin taanedha jechuudha. Kanneen asiin gadii keessaa tokko faayidaa seera kabajuu miti. Isa dogoggoraati jechuudha. Nageenya eegsisuu seera kabajuudha. Birmadummaa biyyaa mirkaneessuu seera kabajuudha. Mirga namoomaa sarbuu. Mirga namaa sarbinee taanaan faayidaa seeraa miti jechuudha. Seerriyyuu mirgi namoomaa yookiin immoo mirgi namoomaa akka inni sarbamne kan inni ittisu yookiin immoo kan inni eegudha waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan kanneen asii gadii keessaa tokko dhukkuba sammuu fi qaamaa nama miidhuu danda'udha. Araada qoricha sammuu hadochuu, malaammaltummaa, gibira dhoksuu. Kanneen asiin gadii keessaa tokko dhukkuba sammuu fi qaama namaa miidhuu danda'udha. Kan qaama namaa miidhuu danda'u hundi isaanii miidhuu danda'u. Garuu tokkichi maalidha? Addattidha jechuudha isaan keessaa. Innis isa kamidha? Innis isa aarra jiru ta'a jechuudha. Sababni isaa immoo aarra kan jiru kan inni deebi ta'u araada qoricha sammuu yookiin immoo baala isa jennu jechuudha. Baalli sun maalidha? Wantoota sammuu miidhuu danda'anidha. Hundi isaanii miidhuu danda'u garuu irra caalaatti immoo aatu ta'a jechuudha. Malaammaltummaan nama miidhuu danda'a. Gibira dhoksuun miidhuu danda'a mootummaa miidha. Garuu akka kallattiidhaan yookiin immoo qaama miidhuu hin danda'u. Sammuu kan miidhuu danda'u maalidha? Araada qoricha sammuu hadochuu dhugaatii alkoolii tamboo warreen jedhanidha jechuudha. Gaaffiin keenya karraa kanuma fakkaata. Hanga kutaa sadaffaa boqonnaa sadaffaa walitti deebinutti yoobsan miidiyaa yuutuub chaaneel laayik sheer kooment gochuudhaan na deeggaruu hin dagatina. Warreen saabskraayibiin goone warreen hiriyoota keessanittis sheer koppiliin hiriyoota keessaniif qooduu ni dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa deebana. Galatoomaa ulfaadhaa deebana.